Har'a waastaappiin abdeet na godhi isin jedha. Irra hedduu keessa waastaappiin akkasiin abdeet gootan gaafachaa jira. Waastaappii an isiniif maxxanse suni isiniif maxxansuullee akka inni gaafateen isiniif maxxansuullee wallaallee dabalatammoo wanni waastaappiin keessan gubatuuf yookiin guutuuf yookiin immoo qayyii isinitti agarsiisee adagaa milikitii isinitti agarsiisee jedhu inni guddaan rakkoo isaa wallaaltanii keessoo rakkoo guute. Dabalataan ammoo waastaappii isa fayyadamaa tanu kana osoo namni irraa hin gubatu namni isiniif waliin barreessaa jirtan irraa hin badin amma masala yoo waastaappii jijjiirrachuu jettanii gubdaniitii cuftanii miti isin gubdaniitii jijjiirrattanii miti la osoo namni duraa sun hin badin lakkoofsa akkuma sanatti jijjiiruu kana hunda isin agarsiisame jalqaba irratti Waastaappin amma abdeet isin gaafataa jiru yoo isin abdeet gochuu jettanii Googelii keessa isin geessa. Googeliin immoo weebsaayitii jaraa keessa isin geessa. Weebsaayitiin jaraa afaan Arabaatiin barraa'ee keessa isin geessan isin agarsiisa. Wayitii afaan Arabaatiin barraa'ee kana keessa immoo namni keenya deemee buufachuun hin jabaata. Waastaappii sana dhiiseetan abdeetachi gochuun waan jabaatuuf kunoo waastaappii isa naanna'aaru kan argattanii gadi isiniif bu'aara. Cufti keessanuu teelegiraama kiyya jalaa dhuftanii buufattanii. Waastaapicha bifa isaa isin agarsiisa. Isuma garuu abdeet kan ta'edha ammoo an haaromseen isiniif buusaa jira jechuudha. Ifa isiniif ta'e kunoo asii buufatan teelegiraama kiyya jalaa yoo feetan riyoo shaafii jettanii teelegiraama gubbaa sarchi gootanii yoo feetan immoo liinkii isaa diskiripshinii booksii isinii kaa'a kommentii jalqaba gisee namaa barreessan kommentii galatoomii gaariidha yaada qabu kan barreessan achirra isiniif kaa'a liinkii teelegiraama kiyya. Waastaapicha immoo isin agarsiisa. Waastaapichi kunoo isa kana bifti isaayyuu adda ta'e dhufe kunoo isa kana waastaapichi namni beeku hin jiru baay'ee kana fakkaatamee keessa galeen isin agarsiisa. Waastaappii keessan keessa galtanii an amma waastaappii asirraa dhokseetan jira. Masalaan mee asirraa waastaappiin kiyya asirra hin jiru. Maaliif kunoo akkeessan dhoskadheen waastaappii akkeessan guruppii waan ta'e jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf guruppii sargiin irratti guuranii akkas godhan ijoolleen waastaappii inni kun xiqqoo bifa jijjiirateef haala kanaan ammoo kunoo mee bakka sargiin keessa isin agarsiisa. Sagaleen cuftiin kun naa barraa'ee jira. Eshi haala inni bareedu mee nama wayitii sagalee qabeen amma arguma akka jirtanuu nama kanaan chaati walii godhaan jira fakkeenyaaf godinyaa kooti tayyib amma kana keessaan bahaan amma asirraa isa kanaa fi kan garee kana ilaala bakka takkatti dileet ol godheetin isin agarsiisa kan guruppii kana waa akka jiru ilaala tayyib tuqaa sadi xuxxanii dhiifama tuqaa sadi xuxxanii siitingii xuxxanii akka isin fida waggaa keessa isin fide isin gaa amma bakka storage data jedhu kuni oliit isin gubuu hin danda'u fakkeenyaaf akkaawuntii keessa seenname akkaawuntii kana keessa wagga seenne change number isiyettu kana change numberii kana keessa seenne next itti goona. Wanni isin galuu qabu asirratti tuula wanti isin namaan haasoftan irraa hin badin. Namoota dawwala dhiifama. Akka inni irraa hin jijjiiramne jechuudha. Lakkoofsa akka irraa hin jijjiiramne asirra dhuftanii isa olii kanarratti lakkoofsa isa duraan ittiin banattan naqattanii yoo lakkoofsi isin bira hin jirres yoo lakkoofsi wanta akka isin bira hin jirre jechuudha. Lakkoofsichuma itti naxxani. Isa gadii kanatti immoo lakkoofsa isa amma ittiin banachuu jettan itti naxxani. Ifa isiniif ta'eera miti lakkoofsa amma jijjiirrachuu jettan. Isa oliittis immoo lakkoofsi duraan banamee jiru. Isa gadiitti immoo sama jijjiirrachuu jettan itti naxxaniitiyyee anamma itti naqaan jiru isin agarsiisaan jiru itti naqee nikisti gootanii gizee nikisti gootanii qaatanii dan gootanii achumaan koodii isin gaafata. Siimii inni gadii isin itti naqattan kun isin ka jira miti koodiin siimicha irratti himnaan koodii itti naqattanii akkuma haaraatti banattanii wanni isin sagalee namaa qabdan cufti isaa tokko irraan badu. Ifa isiniif ta'eera miti kana hin beektan jedhee yaada. Kana booda erga akkas jennee booda bakka chat jettu kana galtanii akkaawuntii bira dabartanii bakka chat jettu kana galtanii akka silaa waadanuu isin agarsiisa yeroo biraatiif mee yeroo nagahee sana booda gama gadii isa dhumaa rukuttani inni olii laanguweejii isaa fakkeenyaaf isuma macarrashaa haa rukuttanii bakka chat jettu kana gizee rukuttanii asirra gaa bakki isin barbaadan
asirratti delete all chat yoo jedhu kana yoo feetan asirratti delete all chat irra keessan yoo feetan immoo isii yedduu kana xuxxanii kana lamaan irratti kanneen miidiyaa irra wanna miidiyaa jechuun kan akka guruppii waan ta'e dhufee fi kan namaa waliin dileetii waliin gaafattan jechuun kan lamaan irratti raayitii gootan isin fakkeenyaaf yoo feetan immoo isa olii qofatti raayitii gootan kan miidiyaa qofa barbaadan bakka miidiyaa irratti waan garaagaraa guruppii waan garaagaraa jira miti isin garuu isa olii irratti raayitii gootan isa lamaan irratti raayitii gootan yoo feetan isa gadi yoo feetan isa olii garuu wanni isin namaan haasoftan ta'ee wanni isin namaa barreessitan wanni barraa cufti isaa irraa bakka tokkotti illima irraa jedha ifa isiniif ta'e miti amma garuu guruppii maa agartanii kaatanii irraa dileet godhetan dhaqee isin agarsiisa eegaa xiqqoosi akkasumaan naanneeti isiniifidha obsaan eeggadha amma kiyyaa fixee jira jechuudha mee of duuba deebinee guruppii maa keessa galle ilaallaga of duuba deebina amma waastaappi keesseennaa bakka guruppii keessa galle sagalee tokko itti dhufte malee meerre inni amma cufti isaa gubatee jechuudha sagalee tokko itti dhufte jechuudha kanaafuu guruppii mee keessa yoo jiraattan duwwaa lama guruppii kun akkuma agartan mee sagalee angurbaadhaa qabee ni jira waa takka irra hin jiru ifa isiniif ta'e kanaaf akkaataa siitingiin isaa keessi inni dabalataa immoo bakki kun bakka namni nama haa ta'e ilaallatanu namni haa ta'e hin jiru jechuudha ingedda isin barsiisan ture waan kana yuutuubii kiyya guddaa irratti waastappii kana inni buufattanii fakkeenyaaf siitingii keessa seentanii ammoo mee isin agarsiisa change numbarii kana hin dagatinaa bakka itti lakkoofsa jijjiiratan kana isa nikisti gootanii isa olii isa duraan ittiin banattanii isa gadi haaraatti naqattanii akkuma sanatti isin jijjiiramaa wanti cuftu akkuma kana jechuudha koodii itti naqattanii seentanii kalas kana fakkaatame wanni biraa yoo jiraate isinittanii bakka notifiikeeshinii kana beektanii isin silaan jijjiirattan akkisa sagalee jijjiirachuu kan guruppii fi kan daarektii waan ta'e kan beektan jedhee yaada kana isin agarsiisuun barbaadu siitingii isaa keessa dhume osoo hin taane gaggabaabseen isin agarsiise siitingii waastappii jechuudha siitingii lama qaba geeb waastappiin kun kan inni barreeffamaa akkuma namni isinii barreessan isin deebisu jira aappii buufachuu isin barbaadu kana dura aappiidha miti kana keessa jira garuu asirratti yeroo biraan isin barsiisa wanni nuti barsiifnu har'a kanuma akkasin lakkoofsa kana change godhattan abdiin qaba galatooma ulfaadha kanarratti waan isiniin galle na gaafadha ulfaadha